Jirra jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya oduu yeroo ammaan tanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jiran. Gatu murichaa qophichaatti nu faana turtuu taasisuu hin dagatinaa isin jennamu. Dargaggeessi Oromoo kan yeroo hedduuf tiktookii irratti miidiyaa kana irratti shaakala adda addaa godhuu fi akkasumas koflaa fi namoota hedduu gammachiisuun beekamu Abdii Ibraahim namni jedhamu sababa jaalalaatiin shawwatamuun isaa dhagahameeti jiran. Miidiyaa geenyatti oduun akkaaniif yeroo ammaan tanaan himamee jiru irratti isiniif himnutti miidiyaan keenya oduuwwan kana guutuu qulqulleeffatee gara keessan dabarsutti jiran. Abdii Ibraahim sababa jaalalaatiin shamarreen isaan heeruma jechuudhaan maallaqa hedduu irraa nyaachaa turte yeroo hedduudhaaf isaa sobaadaa turte guyyaa irraan tanaa gadi ba'ee saaxiluun isaatiif dhagahameeti jiran. Miidiyaa keenyatti akkaanii fi oduun kun yeroo ammaan tana kan bakka bu'ee isinitti himnu yooniif ta'us garuutuu taateen Abdii Ibraahim irratti hojjetamee fi gochi ammaan tana deemaa jiru kan ajaa'ibaatiin Abdii Ibraahim maallaqa rayyaal dabeetiin dabee jira waan ta'eef sagalee naata Oromoo jechuun iyyansa isaa eegalchiisee jira. Kan kanaatiin alatti oduun isaatis oduu kan namoota hedduu rifaasisuu fi oduu namoota dhibeettis jiru ta'eeti jiran. Shamarree maqaa isiidhaa Faaxumaa jedhamtuun damee miidhaan hin geenye ergaaniif gara jaalalaatiin onneen isaa butamteen kan fi isiin irratti fudhata saniif duuba deebisuu dadhabuu irraa kan ga'e miidiyaalee addunyaa dubbiin isaa guutuun qabatteeti jirti. Obbo Abdii Ibraahim yeroo ammaa kanaatti rakkoo hamaa keessaa waan jiruuf wanni biyyoota akkaaniif na dhaqqabdanii fi sagalee naaf taatan jechuun dhaamsa isaa gara miidiyaa dabarsan. Abdii Ibraahim hawaasni Oromoo bakka jiran maraa'us wada jirraa sifaana jirraa kaanii jajjabaattu jechuun beeksisan. Sirbaa ajaa'ibsiisoo ta'e kanaas yeroo hedduufis affeeraadhaa ture yaadadhaa akkumatti wal barree sirba jawuun isiidhaafis affeeraa ture jedha. Yeroo immoo tiktookarri kun nama Suudii Arabiyaa keessa jiraatee yeroo hedduudhaafis taa'eettis gaalaa fi re'ee eeggachaadhaa namoota adda addaa hojjechiisaa ture. Shamarreen haala kanaan itti taphachuun isiitis akkaan dubbii nama ajaa'ibsiisuun. Shamarreen tuni immoo garuu yeroo hedduu siin heerumaa jechuun gocha adda addaa kan raawwatte tiktokara kana akkaanaattisiteetti jirtiin. Abdii Ibraahim yeroo ammaa kanaatiif sagalee akkanaa taatan jechuun uummata isaa Oromoo kan bakkoota adda addaatti argaman maraa'u akka sagalee ta'aniif gaafachaa jiran. Yeroo nutis oduu keenya kana qopheessine yeroo gara keessa geessinutti artistii kanaafis akkaaniif sagalee taatan isin jennamu. Dhaamsi keenya wal duraa duubaan wal ta'anii isinitti ni deema hanga xumurichaatti nu faana turte taasisuu keessaniifis nagaan turaa oolaa bulaa isiniitiin jennaan.